Meeshaaleen waraanaa humnoota alaatiin Somaaliyaatti fe'aman rakkoo nageenyaa duraanuu jiru daran akka hammeessuu fi meeshaaleen kunneen shororkeessitoota harka galuu danda'u jechuun yaaddoo qaban ibsan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee. Ambaasaadar Taayyeen kana akka jedhanii kora waliigalaa 79ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niiwuorkitti gaggeeffamaa jiru irratti itti gaafatamtuu ijaarsa nageenyaaf dhimmoota siyaasaa UN Rosemary De Carlo waliin dhimma Somaaliyaa kaasanii wayita dubbatanittidha. Carraaqqii walirraa hin cinne Itoophiyaan shororkeessummaa lolooratti gochaa jirtu kan ibsan Ambaasaadar Taayyeen Somaaliyaatti ergama ce'umsaa Afrikaa Atimis jedhamuun beekamu booda sadarkaa itti gaafatamummaa haga humni sun gahu deeggarsa maallaqaa fi qindoomina jiru dabalatee yeroon barbaachisu kennamee erga sirriitti irratti dubbatame booda murtaa'uu akka qabu cimsanii dubbatan. Ambaasaadar Taayyeen humna alaa meeshaa waraanaa Somaaliyaatti fe'aa jiru maqaa kaasuu baatanis Masriin waliigaltee waraanaa Somaaliyaa waliin taasiste hordofee meeshaa waraanaa ergaa fi akka jirtu gabaasaaleen ni mul'isu. Somaaliyaan meeshaalee waraanaa gurguddoo garaagaraa Masriirraa akka argattee fi dabalataanis yeroo itti aanu eeggachaa jiraachuu hanga'an Somaaliyaa tokko dilbata mirkaneessaniiru. Osoo maqaan isaanii hin eeramin BBC Somaaleetti kan dubbatan hanga'an kun guyyoota darban keessa dooniitiin fe'amee ulaa galaana Moqodishoo meeshaa waraanaa qaqqabe kan mootummaan Somaaliyaa kan hidhatu ta'uu eeraniiru. Meeshaaleen waraanaa gara Somaaleetti ergaman kunniin misaayiloota farra xiyyaaraa, madfiiwwanii fi meeshaalee waraanaa xiqqaa ta'uu hanga'an kun dabaluun ibsaniiru. Somaalilaand ammoo meeshaaleen waraanaa dhiyeenya keessa Masriirraa gara Moqodishootti fe'amaa jiran rakkoo nageenyaa hamaaf walxaxaa duraanuu gaanfa Afriikaaf qatanaa sana keessa jiru daran hammeessa jechuun yaaddoo guddaa qabaachuu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaaf tumsa idil addunyaa Somaalilaand ibsa baaseen bulchiinsi Somaaliyaa meeshaalee waraanaa Moqodishootti fe'amaa jiran kana to'achuu fi sirriitti qabachuuf humna isaa waan hin qabneef akkaan yaaddootti ta'uu eeree jira. Rakkoo qatanaa kana keessa duraan jiru akka caalaa hammeessu hubatee hawaasi idil addunyaa dursee akka tarkaanfii fudhatuufis gaafateera ministeerri dhimma alaa fi tumsa idil addunyaa Somaalilaand. Ofii Masriin meeshaalee waraanaa gara Somaaliyaa erguun maal hordofsiisuu danda'a? BBC'n xiinxalaa dhimmoota baha Afrikaa akka ta'e Omar Mahmud dhimma kanarratti dubbiseera. I think it does alarm Ethiopia a bit, just as the MOU with Somaliland alarms Somalia. Akkuma waliigalteen wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti raawwatame Somaaliyaa rifaasise, michummaan Masriif Somaaliyaan mul'isaa jiranis Itoophiyaa kan naasise natti fakkaata. As keessatti rakkoo hamaan inni tokko isa kaan irratti olaantummaa argachuuf yaaluudha. Dabalataan badii qaamni tokko balleessuuf deebiin qaama biraan kennamu haalonni tasgabbaa'uu caala hammaachaa akka deeman taasiseera. Kanaafuu sochiin Somaaliyaaf Masriin taasisaa jiran Finfinneetti sodaa wayii akka uume natti mul'ata. Biyyoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaan ala jiran kanaan dura seenaa keessatti akkuma mul'atee beeku haala jiru daran hammeessuu malu. Yookiin ammoo muddama uumame tasgabbeessuu fi walitti bu'iinsa mudate furuuf ga'ee baachuu danda'u. Gama kaaniin Turki jaarsummaadhaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu seentee mariisisaa jiraachuu argaa jirra. Hanga ammaa bu'aa kana jedhamu argamsiisuu baatus garuu dhibdeen mudate mariin akka furamu tattaaffii itti fufteetti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baatii adoolessaa keessa baaseen meeshaaleen waraanaa seeraan ala karaa daangaa Soomaaliyaatiin to'annoo tokko malee gaanfa Afrikaa seenaa jiran baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsee ture. Masriin waliigaltee waraanaa Somaaliyaa waliin taasifteen loltoota ishee Soomaaliyaa keessatti bobbaasuuf fedhii akka qabdu ibsuu hordofe Itoophiyaan mormii qabdu dhageessifteetti. Torbanoota muraasa dura xiyyaaronni waraanaa Masrii lama Moqodishoo galuun isaanii yeroo gabaafametti Itoophiyaan gocha kana nagaa qatanaa kanaa kajeequudha jechuun Soomaaliyaan humni alaa gara daangaa bulchiinsa ishee akka seenuuf hayyamuu hin qabdu jechuun mormii dhiyeessaa turteetti. Amajjii darbe Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa argachuudhaaf ishee dandeessu Somaalilaand waliin mallatteessuu booda Soomaaliyaa waliin Atakaaroo keessa galuun ni yaadatama. Rakkoo biyyoota lamaan gidduutti erga dhalateen booda sababa hidha guddicha Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhabdee ka jirtu Masriin Somaaliyaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu hunda gochuuf qophaa'uu beeksifteetti. Qoqqobbiin meeshaa waraanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Somaaliyaa yeroo dheeraatiif kaa'ee ture erga waggaa darbe ka'een booda meeshaaleen waraanaa ifatti gara biyyattiitti yeroo seenu kun yeroo lammaffaafidha. Waldhibdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti dhalate keessatti Masriin hirmaattu ta'uun naannicha keessatti muddama ka'ume yoo ta'u, sanada waliigaltee Itoophiyaa waliin kan mallatteessite Somaalilaand wiirtuu aadaa fi mana kitaabaa Masrii daangaa bulchiinsaa ishee keessa jiru cufteetti. Soomaaliyaan ambaasaaddarri Itoophiyaa biyya isheetii ka ariite ji'ootaan dura yoo ta'u, birmadummaa biyya koo ka cabsuudha ka jettee waliigaltee Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessite akka kuffistuuf gaafachaa jirti. Fi Hezbollaa gidduutti lolee gaggeeffamu guyyoota muraasaas hammaatee jira. Israa'el bakkeewwan qubsuma Hezbollaa keessumaa kibba Libaanos irratti xiyyeeffachuun haleellaa walirraa hin cinne gaggeessaa jirti. Haleellaa Israa'el gaggeessaa jirtu kanaan lammiileen Itoophiyaa achi jiran yaaddoo keessa akka jiran dhaabbanni tola ooltotaa tokko BBC'tti hime. Libaanositti dhaabbata tola ooltotaa Itoophiyaa Inyaalanyaa Basiddat jedhamutti daayireektara ka taatee fi magaalaa Beeruut keessa ka jiraattu innuun haleellaan gaggeeffamu hammaataa dhufuu dubbatti. ከድንበሩ ወደ መሀል እየመጣ ነው ያለው። አሁን ራሱ ጉባኤር የሚባልበት አካባቢ ያው
ቅርብ ነው ቤይሩት ውስጥ ነው Lolichi daangaarraa gara giddu galeessaatti dhufaa jira. Ammuma kanayyuu magaalaa Beerut naannoo Gubaayeraa jedhamutti haleellaan gaggeeffame namoonni 6 du'anii namoonni 15 ammoo akka madaa'an odeeffannoon nu qaqqabeera. Kan biraa ammoo bakkeewwan daangaatti dhiyoo jiran kanneen akka Saayidaa, Nabeetee fi gara giddu galeessaatti as siqee bakkeewwan jiran irraa guyyaa kaleessa waaree boodaa jalqabee namoonni qe'ee isaanii gadi dhiisanii bakka biraatti baqataa jiru. Waraanni ifatti banamee jira. Namoonni du'aa jiru. Haalli jiru baay'ee hammaatee sadarkaa sodaachisaarra gahee jira. Israa'el guyyaa kaleessaarraa kaasee lammiileen Libaanos naannoo Hezbollaan meeshaa kuusee jiruu fi waraanaaf itti fayyadamurraa akka baqatan akeekkachiisuu hordofee kibba Libaanos bakka Hezbollaan hedduminaan keessa socho'u keessaa namoonni kumaatamaan gara magaalaa Beerut fa'aatti baqataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa haala maalii keessa jiru? Haala Libaanositti deemaa jiru lammiileen Itoophiyaa odeeffannoo akkamii qabu kan jedhu gaafanne deeggarsi homaatu lammiilee Itoophiyaaf godhamaa kan jirre himti innuun. ትላንትና ከፍንዳታዎች ከተለያየ ቦታ ፍንዳታዎች በኋላ የተለያዩ ድርጅቶችና የተለያዩ ኃላፊነት Guyyaa kaleessaa bakkeewwan garaagaraatti dhoo'insi dhagahamuu booda dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa iddoowwan dahannoo kanneen akka manneen barnootaa fi kaampiiwwan baqattootaa fayyadamuu akka eegalanii fi iddoon dahannoo akka jiru ergaa garaagaraa dabarsaa turan. Bakki akkanaa fi akkasii iddoon dahannoo jira kan jedhu lakkoofsawwan bilbilaa qoodaa turan. Nutis isa ergan namootaaf qoodaa jirra. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa Dahaayyee bakka jedhamurraa namoonni nu bira dhufanii ture. Bakkan dhaquun qabu nuun jettee turte mucayyoon tokko. Kanaaf qoonsilaa akka quunnamtu goonee turre. Garuu yeroo sana deebiin kenname gaarii hin turre. Hiriyoota kee barbaadii isaan bira dhaqii deebii jedhutu kennamee fi dhimmicha ofiidhuma ishee akka to'attudha kan itti himame. Guyyoota darban keessatti Israa'el haleellaa qilleensa Libaanos keessatti geggeessaa jirtuun haga ammaa namoonni 560 ol du'u ministeerri fayyaa Libaanos beeksiseera. Kanneen du'an keessaa lammiileen Itoophiyaa yoo jiraatan jennee jiraattuu magaalaa Beerut kataate innuu gaafanneerra. በጣም ፈጣን መረጃ ሰጪ ናቸው የሚባሉ የዜና ምንጮች ማን እንደሞተ Maddeen oduu odeeffannoo waqtaawaa kennan jiru. Eenyu akka du'e, namoonni meeqa akka du'anii fi miidhaman, naannoo kamitti kan jedhu odeeffannoo bal'aatu baha. Odeeffannoo hanga ammaa jiruun lammiilee Itoophiyaa du'an hin argine. Kanneen du'an baay'inaan lammiilee Libaanosii fi Sooriyaa akka ta'antu gabaafamaa jira. Lammiilee Itoophiyaa Libaanos keessa jiraniif mootummaan deeggarsa gochaa jiru yoo jiraate adda baafachuuf qonsilaa Itoophiyaa Beerut jiru bakka bu'uun qondaala hojjetaa jiran gaafanne dhimma kanarratti odeeffannoo kennuun itti gaafatamummaa isaanii akka hin taane ibsuun ministeera dhimma alaa Itoophiyaa dubbisaa jedhan. Qondaalota biroos dubbisuuf yaaliin goone milkoo dirqisiisu erga baasee booda murtee sirrii hin taanee fi haala qabatamaa biyya keessaa yaada keessa hin galchinedha akka jedhu abbootii qabeenyaa geejjibaa irraa mormiin mudate. Ministeerichi seera konkolaattota daangaa qaxxaamuruun waggoota 30 oliif hojiitti bobba'an hojiirraa dhorku kabaasee bara 2015 ture. Qajeelfamni bahe kun qorannoo gahaan osoo hin geggeeffamin kabahee fi abbootii qabeenyaa konkolaataa illee kamiidhu ta'uu itti gaafatamaa federeeshinii hojjechiistota geejjibaa Itoophiyaa akka ta'an obbo Dirajjee Laggasaa BBC'tti himan. የቀድሞውን አዋጅ 468/1997 የሚሽር የትራንስፖርት አዋጅ 127 Labsii duraanii 468 muraa 1997 kan diigu labsiin geejibaa 1274 muraa 2014 baheera. Labsii kana hordofee labsichi hojiirra oolchuuf ministeerri geejibaa fi loojistikii federaalaa caamsaa 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qajeelfama baaseera. Qajeelfama sanarratti konkolaattonni waggaa 30 ol tajaajilan hayyamni qaxxaamura daangaa hin kennamuufi jedha. Biyya keessatti hin dhorkine. Seensi Jibuutii hin kennamuufi kan jedhu. Nuti akka federeeshiniitti gaaffii dhiyeessaa jirru konkolaattonni kun lakkoofsan gara 1,000 ni ta'u. Maatii hedduutu ittiin bula. Konkolaattonni kun dandeettiin fe'uu isaanii kan Chaayinaan oomishtuu gadi miti. Biyyattiinis sadarkaa itti konkolaattota kana hojiin ala gochuurra ishee geessisurra hin jirtu kan jedhudha. Yeroo hedduu meeshaaleen alaa galan sababa hanqina geejjibaan buufata doonii Jibuutii irraa osoo hin kaafamin yeroo dheeraa waan turaniif abbootiin qabeenyaas ta'ee mootummaan maallaqa guddaa mankuusaadhaaf kaffalu ka jedhan obbo Dirajjeen mootummaan qophii gahaa osoo hin godhin konkolaattota kana hojii ala gochuun sirrii akka hin taane dubbatu. በተለይም ገቢ እቃዎች በወቅቱ ከጅቡቲ ወደብ ባለመነሳታቸው አስመጪውም ሆነ እንደ መንግስት በየወሩ keessumaa meeshaaleen alaa galan yeroon buufata doonii Jibuutii irraa waan hin kaafamneef abbootiin qabeenyas ta'ee mootummaan ji'attis haa ta'u waggaatti walumaa galatti doolaara miliyoona hedduu mankuusa fi dimireejedhaaf kaffalu. Abbootiin qabeenyas barbaadanii konkolaataa biraa hanga argatanitti yeroon ga'aan haa kennamuuf gaaffii jedhutu dhiyaateef. Ministeerri geejibaa fi loojistikii kana fudhachuu diduurraa kan ka'edha komiin ka'aa kan jiru. Konkolaattonni waggaa 30 ol tajaajilanii tajaajila geejjiba qaxxaamura daangaa keessaa akka bahan godhaman biyya keessatti waldaan gurmaa'uu akka danda'an qajeelfamni bahe ni ibsa.
Gabaan hojii fe'iisaa biyya keessaa dadhabaa ta'uun ammoo sababa mormii abbootiin qabeenyaa konkolaattota fe'iisaa kaasan keessaa tokko ta'uu himu obbo Darajjeen. አብዛኛዎቹ ትራንስፖርት ታክሲውን ማህበራት የድንበር ተሻጋሪ ናቸው። አገር ውስጥ ደግሞ መደራጀት አይፈልግም። አብዛኛው ስራ የለም። ወልዳሌን አክሲዮና geejjibaa baay'een isaanii kan qaxxaamura daangaati. Hedduun isaanii biyya keessatti gurmaa'uun barbaadan. Biyya keessa hojiinis hin jiru. Maaltu jira sitti fakkaate? Biyya keessatti meeshaalee alaa galan tokko feetee bakka biraa geessuuf guyyaa 15 keessatti si'a tokkoyyuu dabareen sin gahu. Hojiin hin jiru biyya keessa. Jibuutii garuu fe'iisi jira. Kaargoowwan namoonni dhuunfaa galchan jiru. Kan mootummaan galchus jira. Abbootiin qabeenyaa kan jechaa jiranii konkolaattonni keenya humna konkolaattonni haaran qabanii gadi miti kan qaban hojjechuu danda'u. Hojii haa hojjennu. Carraan ittiin konkolaattota turan kana bakka buufannu nuuf haa mijeeffamuu kan jedhudha. Konkolaattonni kun daandiratti duubatti harkifannaan isaan uuman maalidha? Konkolaattonni haaraa bitaman Jibuutii gaanii guyyaa 15tti deebi'u. Konkolaattonni kunis akkasumatti deebi'u. Rakkoo faalama qilleensaa geessisan yoo ta'e qoratamuu qaba. Jijjiirran qaama konkolaataa bifa garaagaraan diinagdee mootummaa miidheera yoo ta'e qoratamee agarsiifamuu qaba. Akkasumatti duuchan murtee kaadiree ta'e jenna nuti.